Amantii Yahudii amantii tawhiidaati waaqa tokkichatti amanan jedhamaa irraa dubbatama. Haa ta'u malee wantoota shirkii of keessaa qaban hedduu amantiilee biroo waliinis qooddata. Amantii tawhiidaa jechuun Rabbii tokkicha kan hunda danda'aa ta'etti amanuudha. Waaqa hunda danda'aa ta'e tokko qofatu jira jettee amanta taanaan waaqa kanaaf bitamuun dirqama keeti. Waaqa kana mormuu, gaafii hin taane isaa dhiheessuu, sobuu hin qabdu. Warri Yahudaa garuu waan kanniin cufa raawwatanii jiran. Yahudonni Gooftaa waliin wal mormuu isaanii osoo hin saalfatin dubbatu. Mormii injifachuu isaaniitis laphee dhiibaa himu. Waldhaansoodhaanis waaqa injifachuu isaaniitis ni haasawan. Yahudonni akka amantii isaaniitti seera tokko qaban. Sunis Tooraatni samii irra hin jiru kan jedhuudha. Kana jechuun hoggantoonni amantii raabaayonni aangoo barbaadan gonfatuu ni danda'an. Seera barbaadan baasuu fi haquu mirga qabu. Seeraa fi heera hoggantoonni yookaan raabaayonni baasan kana waaqni hin jijjiiru jedhan. Seenaa kitaaba Yahudotaa kan Talmud jedhamu keessatti barraa'ee kan Oven of Akhnii jedhu irratti seenaa akkaan nama kufalchiisu tokkotu jira. Waaqni rabaayota waliin marii taa'ee aangoo wahii ofiif kennee ture jedha. San booda rabaayonni waaqa ni morman. Aangoo kana maaf ofii kenne jedhanii balaaleffatan. Inumaa waaqni dogongoreera jechuun irratti muran. Xumura seenaa kanarratti waaqni ijoolleen tiyya ni injifatte jechuun mo'atamuu amane jedhan. Haala kanaan rabaayonni Yahudaa inumaatu waaqa caalaa aangoo seera garagaraa baasuudhaan qaban jechuudha. Akka jarri dubbatutti waan kana waaqni nu amaneera. Akka seera Talmud keessatti barreeffametti waaqni anillee waan rabaayonni murteessan ni fudha jedheera. Amantiin haala kanaan waaqa gabrootaa walqixa godhaa arrabsuu amantii of tuultotaa, finciltootaa fi goggoydootaati. Kun guutumaan guututti faallaa amantii tawhiidaati. Amantiin tawhiidaa sodaa Rabbii, jaalala isaa fi sagalatoonfachuu jabeessee barsiisa. Waa'een gooftaa warra tawhiidaa uumamumaan qalbii gabrootaa keessatti maxxanee argama. Akkuma amma dura ilaallee ijoolleen hundi hawaan kun uumaa isa uume akka qabu ni beekan. Wanti uumaan qalbii ilma namaa keessatti maxxanfame kun yaada warra tawhiidaatiin kan walitti galu yoo ta'u, yaada warra shirkiidhaatiin ammoo haalaan walitti bu'a. Akka warri xiinsammuu jedhutti tawhiidni sammuu ilma namaa wajjin walii gala. Yaadni uumamaan jiru kun namootaan fudhatamuudhaaf ulfaataa miti. Waa'ee gooftaa karaa tawhiidaatiin amansiisuun haalaan salphaadha. Kanaaf jecha namoonni hedduun karaa filosoofiitiinis ta'ee karaa biraatiin waa'ee jiraachuu Rabbii dubbatu. Haa ta'u malee waa'ee gooftaa Hanumaan jedhamuu yookaan ammoo waa'ee gooftaa Jaldeessa jedhamuu nama dubbatu arguun hin danda'amu. Gooftaan warra shirkiidhaa sammuu ilma namaatiin fudhatamuudhaaf ni ulfaata. Inumaa gooftonni kunniin amaloota fufukkatoo hedduu qaban. Sanamoonni gooftaa jedhamanii bocamanii biyyoota garagaraa keessatti argaman hundi bifaa fi boca jibbisiisaa qabu. Dubbiin warra shirkiidhaa hedduu fokkataadha. Fakkeenyaaf akka amantii dur Misri yookaan Gibxi keessatti ture tokkotti gooftaa xixiqqoo hedduutu jira. Gooftonni xixiqqoon kunniin gooftaa guddicha kan Atum jedhamurraa uumaman. Gooftaan Atum jedhamu kun harkaan akka namni qaama saalaa keessaa bishaan baasutti gooftota xixiqqoo kanniin baase jedhanii amanu. Ilaalchota warra shirkii kan akkanaa kunniin fudhatuufis ni ulfaatu, dhaggeeffachuufis nama sodaachisu. Kun ammoo akka namoonni amantii jibban taasisan. Warra Nasaaraatis haa ilaallu. Warri Nasaaraa ilaalcha gooftaa sadeen jedhamu qaban. Kun yaada nama dhamaasu kan hedduun namaa fudhatuu fi ibsuunis itti jabaateedha. Kitaabnis taatu waa'ee gooftota kanaa ilaalcha wal dhahaa ta'e barsiisa. Fakkeenyaaf kitaaba kakuu moofaa keessatti gooftaan ibsamee ijoollee fi dubartoota ajjeesuudhaan fixaa jedhee ajjeechaa jajjabeessa. Gama biraatiin gooftaa sadan kakuu haarawaa keessatti ibsaman keessaa tokko kan ta'e Yesuus akka hordoftoonni isaa yoo mallaa yookaan boqoo gama tokkoo kaballaan dhahaman gama kaan kennan barsiise. Kakuu moofaa keessatti gooftaan namni gumna dalagee akka dhakaan tumamee ajjeefamu ajaje. Kakuu haarawaa keessatti Yesuus namni nama dhakaan tumuu danda'u nama qulqulluu ta'e qofa akka ta'e barsiise. Ilaalchi walii faallaa akkanaa kun nama dhamaasuu fi shakkii keessa nama galchuu yoo ta'e malee deebisaa namaaf kennuu hin danda'u. Sababa kanaaf hawaasni kiristaanaa lakkoofsaan jabaa amantii gadi lakkisuu fi jijjiirachuu danda'e. Awaamummaa ammayyaa fi ilaalcha mootummaa fi amantii adda fooyyuu jedhu kan jalqabe warra duraan kiristaanummaa keessa turan akka ta'e nama hundaafuu ifa. Sababa kanaaf jecha warri awaamaa kunniin eega kiristaanummaa gadi lakkisanii bahanii boodas taatu musliimoonni karaa warra kiristaanaa akka hordofan dhiibbaa godhan. Islaamummaan akka kiristaanummaatti haara'umsamuu isa barbaachisa jechaa haasa'u. Kiristaanummaan ilaalcha gooftaa tokkichaa irratti walii galuu waan dadhabeef
yaada haarawamuu jedhu keessa seene. haa ta'u malee musliimoonni dhimma tokkichummaa rabbii irratti ilaalchi qaban wal fakkaataa fi jabaa ta'uu isaatiin yaada warra amantii haaromsuu barbaadanii ofirraa qolatuu danda'eera. warri nuti amantii irraa bilisa ofiin jedhan musliimoonni piroojeektii isaanii waan harka isaaniitti didaniif hedduu dallananii jiran. koloneeffattoonni biyyoota garaagaraa qabatan musliimoota ilaalcha islaamummaa irraa jijjiiruudhaaf hedduu carraaqanis ifaajee qofa itti ta'e. warra shirkii keessa cuuphame gara amantii biraa jijjiiruun haalaan salphaadha. fakkeenyaaf gooftaan Birahmaa jedhamu intaluma isaa gudeedeera jedhamee kitaaba keessatti barreeffameera. bara ammayyaa kanatti namni intala gudeedu jibbamaadha. akka nama yakka guddaa dalageetti lakkaa'ama. kanaafuu gooftaa akkanaa kanatti amanuun sirrii miti jedhamee yoo itti himame namni amantii san jibbaa keessaa baha. yeroo san yaada isaa jijjiiree gooftaa kanatti amanuu dhiisa. warri Awurooppaa yeroo gabaabaa keessatti amantiiwwan shirkiidhaan guutaman hedduu balleessuu fi amantii kiristaanummaa keessatti makuu danda'aniiru. haa ta'u malee waggoota 200 oliif warri Awurooppaa islaamummaa jijjiiruudhaaf hedduu carraaqanis waa takkallee sochoosuu dadhaban. kanaanis warri Awurooppaa diinummaa jabaa islaamummaa waliin labsatan. har'as karaa islaamummaa ittiin balleessan irratti hojjechaa jiru. amantiin tawhiidaa bu'uura bareedaa irratti ijaarame. amantii kana keessaa rabbi jaalachuu, isa galatoonfachuu, isaaf of gadi qabuu fi waan hundaaf isatti hirkachuu amantii jedhu qaba. kun ammoo hawaasa amanamaa, hawaasa walii yaadu, hawaasa waliin jiraachuu jaalatu uume. yaadni kun kitaaba warra lixaa hedduu keessatti ibsameera. garaagarummaa warra tawhiidaa fi shirkii haalaan ifa ta'ee mul'ata. inni duraa warri tawhiidaa rabbii isaanii waan sodaataniif waan hawaasa keessatti jibbamu hin raawwatan. bakakkaan samiirraa bu'ee guyyaa takka na bittinneessuu danda'a amantii jedhu yoo qabaatte guyyaa hunda amanamaa taatee jiraatta. sodaa akkanaa warra shirkii biratti hin argitu. rabbi akkana ni godha jedhanii hin amanan, dandeettii isaa fudhatuu didan. kan lammataa ammoo gooftaan warra tawhiidaa hunda beekaadha. kan warra shirkii garuu beekaa miti. gooftaan warra shirkii yeroo tokko tokko gowwaa ta'uu isaarraa kan ka'e namootaan sobamuu danda'a. fakkeenyaaf akka warra hinduutti gooftaan shiivaa jedhamu jaartii isaatiin sobamee ture. ilma deettee fi ilmi kun keetii jetteen. innis yeroo dheeraaf amanee ture. haa ta'u malee booda irratti kan isaa akka hin taane beeke. san booda ilma isaa kana qale. gooftaan warra shirkii akkanatti jaartii isaatiin sobamaa ture. kanaafuu hordofaan amantii shirkii tokko hatus sobus yoo nama ajjeeses yoo nama gudeede gooftaa isaa waan sodaatu hin qabu. sababni isaa gooftaan sun waa'ee kanniin beekuu hin danda'u amantii jedhu qaba. yookaan ammoo gooftaa san sobuu danda'a jedhee amana. sadaffaan warri shirkii uumamaan amala gaarii hin qaban. sababni isaa akka amantii isaaniitti gooftaan isaaniitu amala gaarii hin qabu. yaada rabbi gaariidha, wanti gaariin hundi isarraa argama jedhee kan amanu warra tawhiidaati. fakkeenyaaf akka warra Giriikiitti Zeewus gooftaan jedhamu gooftota biroo gudeeduu fi sobee walqunnamtii waliin raawwachuu isaattu barsiifama. gooftonni hinduu keessaatis warra gudeeddiidhaan beekaman akka ta'an ibsameera. kitaabni hinduu kan Bihavishaa Puraanaa jedhamu gooftoleen Vishnaa, Shiivaa fi Birahmaa jedhaman dubartii Anuusiyaa jedhamtu haadha warraa ogeessa hinduu tokko gamtaan gudeeduu isaanii ibsa. gooftittiin warra hinduu Tankaalii jedhamtu siidaan isiif bocame kan akkaan nama sodaachisuudha. siidaa irratti morma namaa murame harkatti qabattee bocamteerti. harka tokkichaan ammoo ablee qabdi. akkasumas morma irratti faaya mormaa mataa namaa murameen faayame diratte. gurra irratti ammoo reeffa daa'ima reef dhalatee du'ee diratteerti. gareewwan hinduu keessaa tokko kan ta'e hordoftoonni garee Agooris jedhamuu hanga har'aattis dubartoota du'an waliin walqunnamtii saalaa raawwatan. kunis gooftittiin Kaalii jedhamtu yeroo sanni gammadde jedhanii amanu. namoonni gooftolee soban qofa osoo hin taane kanneen dubartoota gudeedanii fi daa'imman ajjeesan gabbaran hawaasa fokkataa uuman. har'aan tana Indiyatti daqiiqaa 20 keessatti yoo xiqqaate dubartiin takka dirqiin gudeedamti. hawaasa kana keessatti gudeeddii fi ijoollee xixiqqoo ajjeesuun waan ulfaataa miti. inumaa akka gooftolee gabbaruutti ilaalama.